إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يا أورومو بركون برا إرادو أما أورومو نتفكات جاران أما نتكي سجر جارا إرا آكرا أورومو نفكات فيديون أنا لك أبدأ إسيني دوفي فيديو كان دورة تكما يكي أورومو إرد هنتين تربالان كان كيساني عدتاني كمورما مراني تنشفراتوران غوغاك آما مراني تنشفران هر أمو فيديون كيسانا إرغن فيديو سندران سوكاني ساتي كفانو نانو أمارا أمتا كيني أورومو قتهبولا سنو كواتا كسياسا قبران كم kana gaya ufiitiin jireenya lafa isaa irra jiraatu kadaangaa isaa keessaa ba'ee bakka biraan deemin yaa jara keenya ajjeesanii osoo awwaalanii waan tokko osoo godhanii salpha ajjeesanii morma isaa kanarra dhaabbatanii irraa muruudhaaf baangaa hagana dheeratu viidiyicha ni ilaaltan viidiyoo isinitti agarsiisa viidiyoo bakka jiru isinitti agarsiisa. Please like godha videoon kun namoota bira namoota hedduu bira hagayu YouTube bakka kana fiduudhaaf ni beekta YouTube video akkasii hin eeyyam anamma adabbii qaba videoon kun yoo isin like gootan malee namoota hedduu bira ngahu please nulle wonni keessa nu erganiif akkatti Oromoon jirtu haa arganiif akkatti Oromoon jirtu haa saba kana biraan geennuuf sadarkaa dandeenneen haga dandeettii qabnuun haga dandeenne tokkoon Oromoodhaaf sagalee haa taanu viidiyoo akkana kana nutti ergan wallahi billahi ummanni Amaaraa kun nuuf ummata dhugamaan diina ta'e yaa jarana an waan akkana takkumaan argine ilma namaa tokko ajjeesee baangaa dheera hagana gahu qabatee ni argitan ragaa baatan irra dhaabbatee mura saniyu dhaadata qurato jedhan kuumuri jedhan kun immoo bakka ta'u jedhan ka ta'u jedhun san zimbal jedhee arrabsa zimbal hamuru yechiin bakka irraa booda diinummaa irraa booda jechuudha bar ajjeeftee obiraalitti bar diina ima ajjeesee biraalita garuu ka eegatu eesun akkasi cafan sun diinummaa irraa akeraa Oromoon nu diina jechuudha waan biraa miti siyasa biraatti nagarsiisu siyasa biraa jechuudha miti Oromoon nuuf diina irraa akeraa jechu du'aa kenna bakka du'e kakakkalan du'aa kenna muranii isa akkana jige kana irra dhaabbatanii akkana tumani yaa jara kenna mee viidiyoo dhaqaati ilaala telegiraamii kee jala linkii as jalatti isinii hidhee jira linkii isaa koomentii jalqabaati please like godha viidiyoon kun nama biraa hagayu yaa Oromoo anallee wanna erganiif qaban ana qofaa miti YouTuberoota Oromoodhaaf kawaa'ee sabaa dubbatanii ma erganiif haa sagalee taanuuf jechaaf torbaan tokko guyyaa 2-3 gabbaatanii galtani qeerroo Oromoonis cadhifte maaliif cadhiftan sila maaltu nuusiqe waan nutti siqe malee waan nuusiqe hin argine TikTokii kanarra walgeettan maaliif waan sabaa dagattan maaliif cadhiftan maal keessa akka jirru osoo argitan viidiyoo suukan mee kana ol duuti kana ol hin jiru bar si ajjeesanii si biraa deemuun salpha bar diinummaa irraa akeraa diina jibbaa kee lafee ga'uudhaaf eega ati wanna jettee baangaadhaan sirra dhaabatanii morma kee si cafan ittiin takki ittiin moranis ittiin si wanna jechuuf kana jechuun diinni kamillee kana naman godhu wallahi billahi diina yoo li dhufte sema ajjeesee si biraa deemu nu uf jarri kun yoo millee fayyaa hin taanu kammoo akkana nu goosise Abiyyi Ahmad Aliiti nama biraati miti Abiyyi Ahmad Aliitii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa nama jedhamu nama kanatu seenaan jirre takkuma abo barbarree harki muraafa harmi muraasunillee kana miti muranii biraa deemanii akkanan goone wallahi billahi akkanan goone takkuma ilma namaa kamtu eega ati duute osoo dhiigni isaa ol faca'u osoo inni dhiigni faca'u irra dhaabbatee yaa jarane ni argitan telegiraamii keessatti please viidiyoo kana like godha nama hedduu bira hagayu woo rabbii keessan sodaattan faannoon naannoo Amaaraa qotee bulaa Oromoo ka waa takka waan takka hin beekne siyaasaa irraa bilisa ta'e
kawwama takka qubarraan qabne kalafa isaa irra jiraatu kadachii isaa irraa iddoo takkan deemin kadaangaa namaan dhaqin lafa isaa irratti ajjeesanii diinummaa irraa booda cafan billahan cafan morma isaa ni argitan yaa jara kenna yoo ajjeesee biraa lixe maal qaba yoo ajjeesee biraa lixe maal qabame yoo ajjeesee biraa lixe maal qaba diinummaa irraa akiraa oromoon nuuf diina jechuudha nuuf diina jechuudha jibbaa irraa nu wanna jedhan reeffa kenna baasanii gubanii nu argisiisaniiran dubartii ulfa keessaa baasanii osoo ulfa waliin gubanii nu agarsiisaniiran morma kenna muranii ittiin nu caffaraniiran har'a ammoo sandaraan kasuukaneessaa ta'e osoo bakka inni jigee wanna jedhetti sibiilaan cafan baangaadhaan billaa baangaa jennaan nu naannoo keenyatti naannoo biraatti waan jedhamu hin beeku laaluun harkaan godhuu miti ilma namaa taate harkaan waan akkasiisan dalaguu miti wallaahi billaahi ijumaan laaluun sisuu kaneessa yoo onnee namaa qabaattee jiraatte tokko yoo onnee namaa yoo namummaan si keessa jiraate yoo ati coraa ilma namaa qabaatte tokko yoo nama rifatu taate tokko laaluun wallaahi sisuu kaneessa laalummaan akkana ijaan arguun sisuu an viidiyoodhaan laalee dubbachuu dadhabe osoo kana keessa jiru isin ajandaa garagaraa uumtanii tiktokii kanarra biizii taatan ummanni oromoo citaara lafarraa barri kun bara xumura oromoo naf fakkaata yoo of baraarre malee yoo ofii of difeensi goone malee ofii kennaa gadi baanee please tokko haa taanu gadi haa baanu qabsoo biraa dhaabbannu ummanni kenna dhumataa jira lafarraa citaa jira jara keenya kun darbee viidiyoon akkanaa nu gaya kakana caala suukaneessaa ta'etu bar kakana caala suukaneessaa ta'e maratu kan dhokate jira kun darbee tasa nu bira gaya jara keenya wallahi darbee tasa nu bira gaya irraa akiraa irra jirra yaa jara keenya amaarri lafarraa nu fixxe amaarri nu akka nuti mataa olin qabanne nu godhaarti keessan namni kana nu godhaaru immoo mootummaa isin ka oromoo jettan ka kiiloo 4 safaree jiru san mootummaa oromooti miti takka oromoo mootummaa argattee hin beektu diinillee nu ngoone wallahi tigreenillee kana nu ngoone akkuma irraa akiraa akkuma bara kamiitittillee oromoon akka bara Abiyyi Ahmad seenaa isaa keessa du'een jiru du'een beeku maaliif managalla maaliif ca'ifne waleena gadi bayaa tokko ta'a walirratti hin duulina please ajandaa garagaraa hin uumina qabso ajandaan teenna ajandaa qabsoo ta'uu qabdi oduun teenna oduu qabsoo ta'uu qabdi saba keenya baraaruu qabna biyya teenya baraaruu qabna sabni keenya dhumate kun beelaan dhumataa jira kun waraana diinaatiin buqqa'aa jira yaa jaran kun buqqa'e beelaan rakkataa jira ka akka tasaa ta'ee mandara isaa keessa argatan akka kana ajjeesan kaan qabeenya isaa guban qabeenya isaa mana isaa akka inni lafa isaa irra deebi'een jiraan lafa dachii namaan dhaqin dachii isaa irratti qabeenya isaa irraa guban ka tasa nasbeedhaan argatan ni ajjeesanii akkana godhan ajjeesaa suukaneessaa illee osoo hin taane wanni suukaneessaa olillee osoo jiraatte an jechaan jedhee ibsa jecha san osoo jiraate garuu kun suukaneessaa san caalaa waan silaa jechi suukaneessaa caalaa jiraate ta'e suukaneessaa caalaa ni ibsa dhugaa isiniin jedhe wallaahi billaahi jarri kun nuuf diina bokkaleellee diina turte har'allee diina borullee diina irraa akiraa nuuf diinni bakka duuti guddoodhaami duuti ilma namaa kana addunyaa tanarraa dhab jarri kun du'aa ol nuuf jibbamuudha namni ilmi namaa tokko addunyaa tanarraa wanni jibbu du'a si ajjeesanii ka'anii reeffa kee bakka sanitti si ajjeesanii ka'anii reeffa keessan bakka sanii baangaadhaan billaan cafacafuun maal jechuudha diinummaan kana caalaa eessa jirti jibbaan kana caalaa eessa jirti ummata akkanatti nu jibbu kana waliin akkanatti haala kanatti fumna akkanatti haga meeqaa haga yoomi jiraachuuf bar duuti kun har'a naannoo tokkotti gale malee boru
bakka biraatitti illee kana amaarri chaansii si argateen chaansii haalli isaa mijateen si ajjeesa. Wallahi anas siin jedhe kan waan hin beekuuf sirriitti isaan beeku. Chaansii kammaan ati nagaa waliin nyaadhee dhugaa waliin dhuga jettu gaafa carraa argate si ajjeesa. Kun dhaamsa kiyya kayoomiiti. Anaasaa kana caalaa isinitti hin dheeressu. Please gabbaa saba keessaniif sagalee ta'a. Yaa Oromoo gabbaa saba keessaniif sagalee ta'a. Oromoon dhumatti ankanuman isiniin dabarfadha. Viidiyoo kana laayik godha. Viidiyoo san dhaqaa telegiraamii irraa laalaa please.